Shama kam jirtu kabajamtoota fi hordoftoota keenya akkasuma hordoftoota YouTube keenyaa fi kanneen karaa markaba jaalalaa King Laavin hordoftan arrammoo sagantaa tokko isinii qabadhee dhufee jira. Sagantichis waan ajaa'ibaati. Hedduu isin fayyada jedheetii yaada. Gorsallee of keessaa qaba. Jireenya keessatti nama waa galateeffatu ta'uu qabdu jedha. Nama jaalalaa ta'uudhaaf nama galateeffatu ta'uun dirqama. Inni jalqabaa qilleensuma bareedaa kana Rabbiin ganama bareedaan nu kaasee kan qilleensa kana hafuura nu baafachiise alhamdulillah rabbil alamin jechuun galateeffachuun waan guddaadha. Inni lammaffaan immoo namoota nu biraa dhukkubsatanii sireerra ciisaa jiran akkasuma kan kaleessa dheengadda nu biraa du'anii qabrii seenan Dr. Ali Birraa dabalate akkasuma Caaluu Hundeessaa beektota keenya hayyoota keenya dabalate namoota akkasii kana yaadanne Rabbiin galateeffachuu qabna. Inni biraa immoo jireenya keessatti hiriyoonni koo kaleessa na wajjin turan deemaniiru yookaan immoo na bira jiru jettanii gadduun qabdanu namoota jaallattanu akkasuma namoota garagaraati wajjin jireenya rileeshinii hariiroo qabaachuun gaariidha. Namoonni nuti kaleessa wajjin turre har'a yookaan sadarkaa garagaraatti nu biraa deemuu danda'ani, kaan ol guddachuu danda'ani, kaan immoo jireenyaan nu biraa godaanuu danda'ani. Kanaafis gadduun qabdanu. Hiriyoonni keessan kaleessa isin wajjin jiran har'a immoo bakka biraa jiraachuu danda'u. Fakkeenyaaf kanneen isin baqattummaa keessa wajjin turtan har'a Awurooppaa, Ameerikaa deemuu danda'u. Isin garuu kun isinitti dhaga'ame gadduun qabdanu isiniin jedha. Inni dabalataa ergaa guddaa ta'a jedhee yaadu namoota isin miidhuudhaaf yookaan kufaatii keessan yeroo hunda ganama galgala hawwanuuf jechaan osoo hin taane gochaan hojjettanii mul'attanii agarsiisuu qabdu jedhee yaada. Maaliif seetan yeroo baay'ee namni ilmi namaa jecha osoo hin taane gocha irratti amana. Gochaan namoota si tuffatan, namoota si takaalanii si kuffisuudha. Ganamaa galgala boolla si qotan namoota sana deebitee waa'ee jara sanaa dubbachuu yookaan waa'ee jara sanaa hordofuu osoo hin taane jireenya kee gara fuulduraatti hojjata hojii kee irratti xiyyeeffataa yoo gara fuulduraatti deemte namoonni sun sitti deebi'anii harka sitti kennatu jedheetii yaada. Kana dabalataan immoo namoota akkasiitiif yeroo kennite yookaan aarsaa kennite gurra kennitee fi waa'eedhuma nama sana haasa'uun gatii tokko si gaafachiisa. Yeroo hunda waa tokkotu jira. Jireenya kee irratti xiyyeeffatte yoo namoota si tuffatan yookaan namoota ofii gaditti si ilaalan hojjattee hojiidhaan dursitee argamte namoonni sun hojii keetiin amanuu danda'u jedheetii yaada. Kanarraan kan hafe jireenya keenya keessatti namaaf jaalala of jaallachuu, maatii keenya jaallachuu akkasuma jireenya keenya keessatti of tajaajilee jiraachuun gaariidhaan jira. Yeroo waa hojjattanu namni maallaan jedha yoon kana hojjate namni hin milkaa'u jechuu osoo hin taane hojjechuu barbaadaa hojiidhaaf ol ka'uu dhiisuu yookaan haamilee godhachuu osoo hin taane itti deemtanii hojjechuu qabdan. Karaa sooshaal miidiyaatiin illee jabaachuu qabdanii. Maal jedha seetan beekaan tokkoo fi hayyuun tokko namoonni ispoortii hojjetanuu yeroo hunda ganamaaf galgala sammuu isaanii ispoortii sanaaf qopheessuu qaba jedha. Lammaffaa irratti immoo namni ispoortii siif hojjate xuncaa akkasiif baasuun barbaadin jedha. Ispoortii hojjate ofii keetii xuncaa baasuu barbaadda yoo ta'e ofii keetii gadi buutee pushaappii hojjechuu barbaadda. Bishaan daakuu barbaadda yoo ta'e ofii keetii bishaan seenuu qabda waan ta'eef yeroo hunda bishaan seenuu hin barbaadda garuu bishaan hin jiidhachuu hin barbaaddu yoo ta'e milkaa'uun hin danda'amu jechuudha. Kanaafuu kana jechuun koo maalillee yoo ta'e sodaachuu osoo hin taane sammuu keenya amansiifnee itti seenuudhaan waa hundayyuu akka hojjechuu dandeenyuu fi akka irratti milkaa'uu dandeenyu asumaanuu isin yaadachiisuuf. Dabalataan namoonni yeroo hojii keessan hojjetan yeroo boqonnaa keessanillee bashannanuu, bohaaruu akkasuma sammuu keessan rilaaksii gochuu gammachiisuu qabdan. Ilmi namaa yeroo ofii isaatii yoo hin kennin yoo ofii isaatii gammachuu hin qabaatin nama kamiinuu gammachiisuu hin danda'u jechuudha. Ofii isaatii jalqaba gammaduu qaba. Sammuun kee gammadaa yoo taate sammuu kee waan gaarii yaaduu dandeessa. Sammuun kee garuu gammadaa yookaan immoo nama gaarii yookaan ofii keetiif gaarii yoo taane namaafis illee gaarii ta'uu hin dandeessu jechuudha. Egaa kabajamtoota keenya akkasuma hordoftoota karaa King Laavin wal beeknu YouTube keenya fuulaaftuuf jedhu kan subscribe. Kiyya kan itti aanu immoo akkas ture ergaa guddaa ergaa qaba jedheetiin yaada. Milkaa'ina keenyaaf wantoota bu'uura nu ta'anu keessa wantoota 5 yookaan 6 7
inni jalqabaa waan hojjechuudhaaf karoorfanne jalqabuudhaan dura of amansiisuudha. Inni lammaffaa irribaa ganamaan yeroodhaan ka'uudha. Inni sadaffaa nama ispoortii ta'uudha jechuudha. Qaamni keenya ispoortiidhaan ijaaramuu qaba. Sammuun keenya illee ispoortiidhaan ijaaramuu qaba. Sheeppiin keenya sheeppii bareedaa ta'e argamuu qaba. Sammuu keenya of gammachiisuu qaba. Inni sadaffaa bakka ciisicha keenyaa yookaan mana jireenyaa keenya qulqulleeffachuu qabna. Inni arfaffaa nyaata qabnu yookaan dirqama yookaan foon nyaachuu yookaan lukkuu nyaachuu osoo hin taane waan qabnu nyaata bareedduu ganamaan nyaachuu qabna. Inni sadaffaa sammuu keenya of qopheessuu qabna jechuudha. Inni arfaffaa nama rabbiin galateeffatu ta'uu qabna. Namni waan qabu irratti galateeffate hojii guddaa hojjechuu danda'a. Bakka guddaallee ga'uu danda'a. Inni shanaffaa fi inni ja'affaa inni murteessaan immoo koonfidensii qabaachuu qabna. Waan hojjennu irratti self koonfidensii qabaachuu qabna. Waan kamiinuu nan danda'a nan hojjedha jettee of amansiiftee taanaan hin danda'ama jechuudha. Kanarra erga hojjannee booda bakka jirru irratti ilmi namaa levelii jireenyaa tokko lama sadii jedhu wal caala jechuudha. Namummaadhaan wal hin caalu garuu sadarkaa jireenyaatiin wal caaluu danda'a. Garuu har'a namni kun anatu irra caala anatu beekaadha anatu beekamaadha jettee nama tuffachuu hin qabdu. Ani inni har'a bor sadarkaa gadaanaarra jiru bor sadarkaa olaanaarra ga'uu danda'a. Inni ati bor immoo sadarkaa olaanaarra jirtu bor gadi buutee sadarkaa gadaanaarra jiraachuu dandeessa. Kanaafuu ilmi namaa ilma namummaadhaan kabajamuu qaba ulfeeffatamuu qabaan isiniin jedha. Kanarraan dabalatatti immoo ilmi namaa waan hunda keessatti lubbuun dhalataa akkuma jiraataa deemu du'uun waan jiruudhaaf jireenya isaa keessatti waan gaarii haa hojjetuun isiniin jedha. Ilma namaatiif gaarii ta'uun ofumaa fi gaarummaan sun immoo borsii kaffalaa. Okay, ergaan koo inni dhumaa fi inni murteessaan ani hubachuu qabdu jedhee yaadu ilma namaa biratti yeroo kamiinuu jaallatamuu dhiisuus hin dandeessa. Jaalala keessatti waa lamatu jira. Namoonni waa lamaaf si jaallatu. Tokko jireenya isaanii keessatti wantoota sirraa barbaadan yoo argatan akkasuma immoo na fayyada jedhanii yoo si argatan inni lammataa immoo jaalaluma akkasumaan jaalala dhuunfaa isaaniitiif si jaallatu. Ilma namaa yoomillee ta'u nama 100 yeroo 100 gammachiisuun hin danda'amu. Ilma namaa hundas immoo mufachiisuun hin danda'amu. Kanaafuu ilma namaatiif jaallatamuuf jettanii wantoota hin barbaachifne, wantoota namarraa hin bareenye, wantoota seenaa keessan balleessu hin hojjetinaan isiniin jedha. Ilmi namaa yookaan si jaallata yookaan si jibba sun rakkoo hin qabu. Garuu namoonni yeroo baay'ee maaliin gowwoomanii jaalala keessaa achi badu sagalee namaatiin yookaan faaruu namaa akkasuma haamilee namaa horachuudhaaf deeggartoota baay'ee horachuudhaaf waan isaan hin laallanne waan hin barbaachifne yeroo hojjetan yeroo namoonni tokko waan hin barbaachifne haa hojjettu namoota baay'ee si deeggaruu danda'an. Gaafati dhugaarra deemtu garuu namni tokko si deeggaruu dhiisuu danda'a. Yeroo ammaa keessatti namoota daandiirraa maqanii karaa kijibaatiin sobaatiin deeman namoonni miliyoonaan duukaa hiriiran. Garuu namoota dhugaa hordofan gaafa dhugaa qabattee qobaa kee deemtu namni tokko si hordofuu dhiisuu danda'a. Keessattuu namoonni sobaan namarratti ijaaramanii shiraan namarratti duulanu namoota dhugaa hin jaallanne jechuudha. Kanaafuu ati nama dhugaa yoo taate qobaa kee daandiirra deemtu qobammaan kee sitti dhagaamuun qabu daandii kee gadi hin dhiisinii siin jedha. Ilma namaa yeroo taatu namni 100 sin jibbu namni 100 sin jaallatu jechuudha. Maaliif jennaan namoota 100 gammachiisuun hin danda'amu. Nama 100 immoo mufachiisuun hin danda'amu. Kanaafuu jireenya keessan keessatti jireenya isaarraa qofa osoo hin taane borii keessaniif yaaddanii waan gaarii hojjennu hundi keenya iyyuu waan gaarii hojjenne walaa jajjabeessinu jedha. Dhumarratti dhaamsanii qabu uummata keenya jaallatamaa kabajamaa uummata Oromootiif qabu Oromoon walaa guddifnu Oromoon walii keenya tokkummaadhaan jaalalaan wal bira dhaabbanne waan qabnuun wal bira dhaabbanne wal haa deeggarru jechuudha. YouTube keenyallee subscribe walii goone like walii haa goonu wal bira haa dhaabbannu view walii haa ilaallu. Oromoon tokko yoo guddate naannoo kanatti dhalatee fakkeenyaaf ani Arsiitti dhaladhee yoon guddadhe ilma Arsii yoon ta'e Oromoo hunda fayyaduu nan danda'a. Garuu immoo naannoon itti dhaladhe tokkotti mana barumsaa tokko ijaare yookaan immoo bishaan baasee barattoota dabtaraa fi qalama hin qabne barattoota sana deeggaree yoon jedhe ilma Oromoo hunda akka waan fayyadeeti jechuudha. Wallaggattis dhalattu, Jimmattis, Shawaattis dhalattu, eessattuu yoo dhalatte Oromoo taate maatii keenya deeggarte akkasuma immoo hawaasa naannoo irraa dhalatte yoo deeggarte daandii tokko yoo ijaarte anaaf faayidaa guddaadha jechuudha. Dirqama kiisii koo yookaan immoo maallaqni ati argattu kiisa koo galuun narraa hin eegamu jechuudha. Sana jechuun of jaallachuu jechuudha. Kanaafuu
والبرا هذا أبنو ولا ديك قروني سنين جدا قالتوا ما الفادا هدوني سنجال دا يوتيوبي كنيا نموني ماتين تاين ماتيتا سبسكرايب نوغودا نجل جبيسان سنين جدا لاف يو